Aya, isinin godhu awwaan isinitti kana akkuma duraanii jiraatani. Hakiba, ana wallaanu duratti akkami kabbaa taateen wallaalta abbaa kiyya Sayyid Luchoo kabbaa dhimmee keessa bara abbaan kiyya akkasi dhudhuubbaasaa tulisanii bar. Tata. Allah, kam jirti so? Lah. Haya. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان Hateeka erga kutte waggaa shaniif deemti. Shani. Amma ka dhufa geesse. Ayyo. Torbaan kananiin dhifaadhatti walii baallamne. Ayyee walii baallamtani. Ni dhufti amma rabbi nu haa fidu. Ayyee. Yoo isin kan dhufne taate. Angandaa jii kana keessa hin fillaalee daallee kiyya fitti aansaka. Abbi ifitti ilaaltee natti ilaalta. Dhageessanii bijaaman akka feetani naaf abbaan fitti ilaalle. Akkasi. Abbi gaafa kaan gisee sargii gandos maal faalen. Aya. Gisee ijoolleen namaa daansii taphattu daalleen keenya kee daansii ta'uu naan jeemi. Ayyee. Yaa bo daansii olma keetiin la. Aya. Daansii beekadhu. Daansii ban. Akkasittiin deddeemeen kaa. Kotteen. Yaa bogaanaa fi haati gaafa gadaa keenyaa sana. Akkana kun funyaan kanaan lafarra deemaa turre isin qottee yaadanii. Hai, abba. Sibi umman jala kana ka funyani yaa'u turtan. Eega akkatti kallaa lafarra. Yaa Jaafar keenya duraanuu sumaafin dhufe abbaa fi ummaan babbadduudhaaf funyaniin akka lafarra yaati. Abba. Gisee anaaf daallee keenya Jaafaroon keenya mana kanaatti deemu. Haya. Ijoolleen akka kubbaa taphatti ijoollee namaa. Haya. Daalleen keenya kee kubbaa taphattu nama jeeboo. Haya. Oromoon kee la kubbaa takkaan godhee waan gattaa'e. Takkaan godhee. Haya. Wayi miicata akkam jirtisa? Alla waatanii nan dubbisee deebisee deemtisa. Wayi miicata. Dhiirota bakki ganda keenyaa sanoo eessuma. Wayi miicata. Allah akkam jirtisa? Awwaa bareeddumaan dhiisee akka tokko tattaate akkamamma. Aboo kaa torbaan kana keessa haate barga akkanumattiin haate yaadu jira. Haate bareedagaa manaamaan kunoo dhufteeti mana keenya kan wanta dhuftee akkasin nutti deebite. Mee ammaan tana yaaba onneenuu akkana dhaatti dhufa ga'uun ooltu bar. Ayyeegaa abbaa. Eega gandaa jiisan keessaa ifitti ilaalle nurraa haftuu isiin naafeetiif ilaalla. Ni dhufti lakkii ni dhufti eeyneeti eegas booda fillaalla. Daale. Hai, nama dhufe Jaafar. Aboome kaati nama dhufe laala daalleen nama dhufe nama jaa. Wayi haboon teenya dhufte. Nama ummaadhaaf argaa ijoollee sidiif tanaaf hin beekneeti. Maqiya. Naguma. Wayyaada. Haya gaaboo keessummaa mee ol dabarsaa. Hai, si Atiqa. Siyaasa ikkiyya. Sasii dhufe. Nagaa. Fayyaa. Fayyaa. Si Atiqa. Mana muzaayira sa. Si dhufe sa. Mee qotaay. Baga rabbi si fidee qotaay. Maashaallah ijoolleen numa gurguddatte immoo kana kaasatti dhiisee as naa dhufe. Daale. Hai. Abbi. Unnoo gaatee tagandaa jiisan sii dhuftee xiyya sitti aanu jirti unoo eegumatti hin jiragaa.
Abootun haateetiti mee ka'e dubbisumee daalle ka'e. Ummaan diyya tanaa miti ummaan diyya Ameerikaa jirti naan jechaan turre. Arra dhuftee bar mee ka'e dubbisumee ka'e haateeti ka'e. Ay wayee dhugattuu ija tana keessaan hafuufe fakkaatti. Egaa aatika. Mee biitee dirraa dhufte akkam jirti jennee bar. Yaa sa'ikkiyyaga. Biittini bareeddi jettee. Sumaaf ilmaan kanaan na fide malee waan dhufuun jee kaasila bitta biyya bareedduu sanii. Bar ilmaan kun dhufuudhaan na fixanii daallee fi khaliifooni. Akka kunoo garaaniif dhukkubee kunoo sagaraa dalalaan dhaaluma fiigaa bulanii. Akkasii qaaboo gaamiilee tokkollee qabbantee na dhooyte jiruu takka hin qabnu. Qabbana jedhaaba kan nuti nama sadiin qombulo tokko walitti uffannu ati tokko kophaa keetitti uffataa qabbana tamiisi jira. Dhaalli akkasii miti baru. Hayyee ummaa. Gaafaan hambira jiru san kasala faana aarsaa fi ibidda faan shiddaaf hambiraa deemneen qabbanti dhooytee barsanii. Tollee maa akka ta'e adda addisa sa'iit. Akkasii miti laa baasriin abbaan nu bite nuti daallee faadhu qaba daallee faadhu qaba. Jaafar ati ifumaa duudeen narratti deemudha. Ati gaafa kaan abbaan sukkara irraa dide sukkara cinaan eetan ittiin duine. Duubaan dhuguugaa namni. Akkuma takkan hin dhufirra. Egaa yaa aatika erga ati kuttee barka abaar jireenyaa nu bu'eeti siis wal quban qabnu. Kunoo gaa ijoolleen waan buusaan godhatu dhabdeeti baasiliin hin godhatu jirti buusaadha. Ganamallee shaayii bushooytu dhaabbanneeti kunoo ol habbuinee shankoora irra kushomsu jirra. Anis kaa kunoo gizee coree xiyya fidadhe shankoorri xiyya kunooti. Akkana kunoo abaar nu bu'een jee. Baasriin abbaan nu bite innaa buusaan godhannu hidhii innaa lolootu. Cirriquu fi tuchee fi wanni hundi hidhii keessan galu jirti. Yaa keetii firraa karaa hospitaalaa deeman gajoolleen dhumte. Ummaa waan ati Jaafaroon keessin jiru kun hundinuu dhugaa miti. Maaliif yoo jette abbaan ifi taa'eetuma hundaa'uu itti nagaajaan gubbaan isin calalaquu irra keessi haa calalaqu wantaa teessan nuun jeetuma itti naqaniituma fixan hunoolaa abbii akkasii miti. Mee ati dhaabi nurraa gad. Akkuma keessa gaafa firra yaa sa'ikkiyya. Mee dhaabbooti keessummaadhaati. Taa'imee ati maallaqumatti kanniiti Jaafaroon jala jiraatti kan naa dhaqani. Ijoolleetiyya. Tokkummaan naa yaadaa karaa kana tokkummaan. Daalee nama bifa. Adima nagaa. Adima. Fayyumaa kan ol ta'an. Adima fayyaadee. Adima daalee ummaa daalee laalii ummaan. Adima dura siin dubbisa nagaami. Fayyaadha. Fayyaadhaami. Nagaa guddaa. Alhamdulillah. Ahum. Amma fayyaa kana dubbisa. Adima laalii ummaan daalee. Isuma kanaatu maqaan isaa daalee aboo ana jiinka daalee. Adima ana nan beektu adima anka seentu chootiyar ummaantiya atiqaa shooruu saniyar beektu. Mee atiqaa fi inni lembe waan amma waan dhufteef maalitu noo? Baasuu fi inni irraa amma waan dhufteef. Adima akkanumatti na dhukkuba. Mee jabaran. Amura. Dah. Nabo? Musati? Macam tu orang kelaga. Lagi akkama sukkara nyaatu sukkara malee sukkarumaa fi shankoora nyaata shaayii bushoo ituu dhugufa buusaalaa ziriifaadha nyaate likkillaalime. Ola salam jala. Tunggana dalam lehernya. Hati wong mereka pun tahu. Apa di suka lara dia.
Deemseen itilleen. Kunoo. Akima isallee ni dhukkubaati laalii abbaan kiyya gizee deemu bakkuma hunda lafa kufaa deema bichuqqoo baa caccabsaa laalii. Silaa amma inni dawaan isaa bichuqqoo sana duraa fuudhu. Afur. Daaf. Ilmaan gandaa guutuun hafuurri isaanii uummata. Dhiiga miteeti. Booyyee faa qalaa waan akka buuloo faa bulbulaa obaasaa jiru. Yaa haasuma. Anis keessa kanaaf ijaan qabla duitu kun juura karan qabu mina laalame. Achi gara libaa teemuu duitu kana guddata. Daate. Kana itu kudu digani citeeti. Mana jigalun kabdan. Mai yoi. Laal mana kaisa ile faale olla le faaru jalta wante. Kana mana oru fa la karafa jara. Itu rufu wa cite jiru kaisa dalin. Akima waan ati jette tana hunda abbaan keenya nu himee jira duubaati wooma abbaan keenya nu jette maalirraa akima jette as keessaa miti kottu deemna wajjin sukkaaruma dhiyya kana na wajjin nyaataate akima miti mana cufii beeyi qayi. Deema beemaan beekaami. Hai digrii beekaami deema. Abbaan kee taa'ee cooree nyaatee digrii akka fiduu jiru. Amma kanaaf isin hundinuu waan inni isin jedhu tokkodha garaan isin boqonnii jiru. Ayyee makkin jeetu. Ati silaan akkuma qarshiisi kana malee abbaa kiyyarallee hin beektu. Amma immoo qarshii kana laanne qarshiin torban kun shilingiin shantasaati. Shilingii shantijaami walumee qarshii torbaa shilingii inni nu godhi garaa shaba torba dandeenye. Deem shilingii deetillee godhu deemaa seetiin bitata garaan isin boqonnii. Ayyee ni bitannaa. Hakimni Hakima anana wallaanuu duratti akkami kabbaa taate na wallaalta abbaa kiyya sa'in luchoo kabbaadhi meeqa isa bara abbaan kiyya akkasi dhudhuubbaasaa tulisanii bar. Zayitiin bitadhaa jennu hin bitannu sukkaaraan bitanna. Ay sukkaaraan bitatta akkasitti numa geessan qarshii. Dhaabi gataate kana dubbii deemteen to'ati. Abbii dhufne ulo dhuftanii taa kota. Haya dalle kiyya. Hakimni maal siin jee? Akkanaan jee? Haya. Ati daqiiqaa takka sukkara dhabuu hin dandeessu. Akkas jeeni Khalifo. Waya biinuma kijiba akka jeen la qaamicaa kee kana godhi la shaq jaala. Magaazina sukkaraa keessa dalagaayi. Naqasaar sun iyyee deegar kun. Atoo maal siin jee? An akkanaan jee booyyee faa waan jijjiituu hancoo diimaa ni beeytaami karameellaa diimaa wooma akkanaa nyaaddu naan jee. Akkas jeeni dalle. Hin jenneen ati jeen dhiiga hin qabdu buuloo dhugii jeen akkasii miti Khalif. Haya atoo maal siin jee Jaafaro? Laa amti jesitti mudura taisaan isatti. Birtikoo cabsaa naan birtikoo sana jalaa fuudheen dabaruu yije. Hakimni. Haya dhiiga fixate jechuu isaati. Dhiiga fixate buuloo faa bulbulee dhugii jeen akkasii midaalle. Akkas jeene Atoo maal siin jee mee ati teenaayim? Anakki naan jee. Haya. Tokkoffaa buusaa baasiniin hin nyaatinii naan jee. Haya. Ammallee baasiniin diddibadhuu naan jee itti dhufu akka naan itti dhufu cinaan jenneen. akka jeene. Haya. Mucaan kee mucaan bakka kufee hin ka'uu jennaan itti dhufuu citee inni ammoo nama keessan ta'uu namarraa kophaa ba'uuta qaba salphatti mana keessan guutuu gubee ganda olla dabre battalumatti safara tokko guutuu fixaa namarraa kophaa baasa oolurra mana jaaraa fi akkasii miti. Akkas naan hin jennu. Akkasii gaa'eeti awwaan isin jettan kana kaa takka isiniin godhuuti. Haya. Isiniin godhu awwaan isin jettan kana akkuma duraanii jiraatani. Jaafar an duraanuu siin hin jenne abbaan gaafa ummaan dhufeef nu jijjiiramaa gaafa ummaan dhufteef unoo agartan. Agarree. Abbiin nuti immoo tanuma duraan buusaa asii wajjin nyaannu sani haa. Akkasuma nyaattan ammallee. Yaa saiki yaga. Haya. Zeen gaagatee musu waa ganda keenya sanitti hin gorre. Haa gaaba warra ni gorra. Eegaa ganda keessan sanillee dhaquun nurra jiraata.
Anis torban dabre malee gad hin buune. Akkasitti amma ijoollee tanallee walitti qabnee dheenaati. Mee agarsiisuu huccuu tana as baastaa fi haa dhiqatani. Hayi, ummaa eessa deemna? Karaa dhubboo kana gabbuuna karaa eessummaan keefaa bira. Ganda eessummanii dheena? Kaa akkasii kaa Jaafar Khaliif ummaa abbaa gammadanii migaa? Eegaa. Akkasii kaa makiinaa guddaa seenee lal haakima sani ijoollee hojii qaraanu sani atis kaa seeda gandaa jisan. Sanuun tajaajilu. Gandaa. Gandaa ji kophee dhoon nyaatanii meebbii kophee laallee wajjin nyaatanii mi? Kophee dheenne bar kophee dheesanii. Sanjay hunda makiinaa seendanilla salaam 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 akkasitti deemtan ka abbaa. Haya mee haati dhiqadhaa haa dhiqadhaa. Ayyee abbi waan takkaan isinii magaa. Anta nama umra qaawusii fi daallee fi khaliifoon. Haya. Gizee karaa yaatan asiin karaa naqachaa asiin karaa kan naqasan. Asii nagaa shaaruun dandeenyu makiinaa kanatti. Yaa wogaa Jaafaroo kiyya. Anka torban dabre kana gaafaan gabbuusanu naafi muummee shadoo kun odoo yaanu muummee shadoo akkas shaata anka laal soogidda kiyyatti suuqadhe nagumaanii laal mirkaanaan kun dhagaan siin jee gaafamtaa dukaa booni dhiqannaa naabuusi Khaliif Dalle tay khara la churi kaddo abban sindi summan dufte yaw situma abban nda isaati ka ifiifun dhiqatu abbaani an kun ko dubbo ko miicata akkasitti hin dhiqadda dhiqaddu atis akkasumatti ati laa sirree fi mana gaddu daalleen sinaa naguma guddate malee waan takkallee waan takka hunda hojii naaf inni nuyi ati firmala waan gaddu naabuusi ka hayyee dhiqanne abbaa Dalle maaliif akka dhiqattaati sirri dhiqadhu siin hin jennee fuula kee kan. Sirrii miti abbii kun. Gajjeeme. Achi seenaa kofuu kaadda. Nammallee anumaa hojii isinif kaasa. Ummiidha. Khaliifon kee fi Jaafaroon kee abbaa wayinu dhagaa gisee mana asuma yaansan laal Khaliifon kee laal michiyoo guddoo sana argatee laal Jaafaroon kee laal gurraattii guddoo sana laal bootaa uffattee irraa duuna dannifattee ni qamaatii qaadhimaan isaa sakka Khaliif keetii ammoo uloo laattan makka isaa takkalaa waxattee takkalaa akka jechaatuma Khaliif jechaatti dhufte qalloon akkanaa tullaa ijoolleen dee dardarte Anu ilma shandalte jadi segar an sadin ka banar na ol godatte je hai ati malle guttanne Aya gaa kota aman tana kara dubbo kana gabbuunaati. Abbiis yaa'uu dura bar mana guutuu walgalaanii caccabe baras qabadhaabame. Ummallee nammuma Ameerikaa dhuftee kaaroon fi caccabtee beeksila. Haya gaa bu'aa meenuun karaa dhubboo kana yaanaati tokkummaa yaa tokkummaan. Tokkummaa yaan. مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بسم مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا